Hello, there you go. So this video is going to be in Oromo and also in English. There is talk about peace talk with the Oromo Liberation Front with the Ethiopian government. Another peace talk. Yaada nagaya irra haasa'uu fi Itoophiyaa fi OLF'n nagaya wal mari'achuu irra deebi'uu jiranii yaada akkasi jira. So they're talking about starting up another peace talk with the government. They already have two peace talk that they fails to accomplish anything of substance. Yaada nagayaa marra lama already wal mari'atanii kawaa takka irra gahuu hin dandahini jira asin dura Tanzania keessatti. So this is the question. Gaafiin kun asirratan katabe. A lot of question I have here that Oromo people and other people that follow this this issue could ask the OLF and the gaafiin kunin asirra katabe ummati Oromooti fi ummati biraa akka waan kana jala deemu gaafatu danda'an ummata OLF hin deemu kana. So what are the long-term objective in peace talk with Ethiopia for the OLF? Does the OLF have objective beyond the Oromo region? Nagaya haasa'uu kana kan mootummaa waliin deemsisuuf deeman ummati OLF kunin objectiviin isaanii maali? Wanni isaan irra gahuu barbaadan maali? Qabu wanni isaan irra gahanii waan kanarra geennaa jedhan. Isii ummati OLF ummatuma regionii Oromoo regionii sambicha nagaya uumsuu fudhannee harka keenya deeffannee jedhammoo guutumaan guututti lafa Itoophiyaa maraa iyyuu irra gahuuf deeman. So the first question is in peace talk with Ethiopia government, what specific goal is OLF seeks to achieve? And I'm going to read it on Oromo. Yaada nagaya irra wal mari'achuuf Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa waliin OLF'n maal irra gahuuf hawwiin isaanii? Number two, how does the OLF envision a peaceful resolution in Ethiopia? Consider the past peace talk agreement that fails, and also other peace talk with other and with other Ethiopian groups that have peace agreement with the government that failed to come into tuitions, like the TPLF signed a peace agreement with Ethiopia, and eventually they have complained that even though the gun is silent, and none of the other agreement portion have come into any result. OLF'n yaada nagayaa kana Itoophiyaa waliin akkamitti irra gahuuf deeman ka nagahi Itoophiyaa fi TPLF'n saayiniin Itoophiyaan gootee sunuyyuu ummati sunuu boohu jiranii qawwee lafa kenne garuu nagaha ummati kennaa mallaqa silaa Tigree gara Tigree kana dhufuu nuuf finne mootummaan ummati keenya beelaan dhumu jira jedhanii kana boohu jiran ummati Tigree ammallee waan jedhu naga hin uumamne lafa keenya haga tokko Amaara fudhatee haga tokkollee Eritreaatti qabateetti. Also the TPLF agreement that was signed with the government, the TPLF says that the peace agreement, even though the gun is not firing, a portion of their land is being taken by the Amhara, and the other portion is being controlled by the neighboring Eritrea. How does the OLF intended to ensure any future agreement signed with the government
Ethiopian government is going to is going to work, and who is going to enforce it if the government decided that they're not going to follow the term of the peace agreement, if there is one. If you guys decided to sign peace agreement, how you intended to enforce it? Although all the wars end in peace, this is the question. Okay, number 3. Can OLF outline a key component of its proposed peace treaty with the Ethiopian government? OLFin wanni isaan peace agreementii kana katabanii lafa kaayanii wanni nu feenu kana jedhanii ummata addunyaatiif ummati Oromoo dura kaayanii jiru. Maal barbaadan peace agreementii keessatti proposal yookaan katabamee lafa kaayame kana barbaanna. Wanni isaan lafa kaayanii jira yoo hin jiraanne maaliif hin jirre, yoo jiraate uummatarraa maaliif dhoksan? Number 4. What mechanism does OLF intended to implement to enforce and ensure the success of any peace agreement? Maalti lafa kaa'amee jira ka ummati ka OLFin peace agreement mootummaa waliin sign godhame, yoo waliin godhame akka agreementiin tuniin in daganne, mootummaan akka hin daganne, isaanilleen akka hin daganne, wanni irratti walii galan kun akka wahirra geettu. Number 5. How does the OLF plan to build trust with the international community during the peace negotiation? Ummati OLF kunin akkamitti ummata addunyaa kana United States government, State Department taate, namicha Blinken jedha kana, namicha Hammer, State Department, or any other international community, NATO members, how they intended to build trust. Akkamit ummat sunin akka isaan itti amananii isin dhugeeffatanii isaan gartee ummata addunyaa kanaa akka isaan yaada isaaniitii fi wanni isaan deeman kun isaan dhugeeffatan. Number 6. Is OLF open to international mediation? OLFin banaa qabanii ummati alaa kunin Ameerikaa taatee fi ummati gugurdoon akka Ameerikaa akka gartee nagaya kana haasawa nagaya kana akka wal marii kana akka isaan mootummaa fi isaan hedduu taa'anii wal mariin kun akka gartee taatu yookaan wahirra geettu. Number 7. Does OLF have a leader from the United States, a NATO member, overseeing peace agreement implementation? Yoo peace agreementiin kun katabamee irra walii galan akka gartee agreementiin tunin fuulduratti deemtee nagahi kunin wahirra geettu. Ammallee just look at the TPLF, the agreement they signed with the government. Even though the guns stopped firing, nothing else happened. OLFin akkamitti peace agreementiin kunin ummata kamitti peace agreementii kana qabate akka mootummaan Itoophiyaatii fi OLFin kunin wahirra geeftu akka lolli dhaabatee fi marruuyyuu gara adda addaa fiigee waan fedhe godhatu peace agreementii kana jala deemu dhiise. Number 8. How does the OLF intended to address the concern of a various ethnic group within Ethiopia during the peace negotiation?
waa'ee nagaa haasawa kanarraa uummata Oromoo hin tahin ka Itoophiyaa keessa jiru akkamitti nagaa isaanii eegama peace agreement kana keessatti. Again, my Oromo is very weak, my translation into Oromo. So translation afaan Oromootti hiikuun akkasuma afaan Oromootiin nama ala biyya ala guddate akkasuma nan danda'u. So take it for what it is. And number 9, can OLF clarify its stand on rights and status of ethnic groups within the future Ethiopia in the context of peace talk? Waa'ee nagaa kanarraa uummati OLF kun addaan baasuu maafi dadhabe mirga nama uummata Oromoo hin tahin mootummaa if duratti mootummaa isaan ijaaruuf deeman keessatti Itoophiyaatti yookaan Oromiyaa keessatti yoo yaadni isaanii ka Oromiyaa bichaa barbaanna yoo ka jedhan taate. Okay, I think that's number 9. Number 10, what does OLF seek? What role does OLF see for the Oromo population outside Oromia region in its vision for peace and unified Ethiopia? Nagaya uumuu uummata Itoophiyaa keessa jiru maraayyuu nagayaan akka jiraatan uummati OLFin dhaabi OLF kunin uummata Oromoo ka Oromiyaa regionii keessaan ala qubatu akkamitti mirga isaanii eegama nagayaan akkamitti jiraatu danda'an Itoophiyaa keessatti yoo Itoophiyaa Oromoo regionii san keessa isaan hin jiraatin. Kunin yoo qulqullummaan uummati wanni nu barbaannu Oromiyaa regionii bichaa barbaanna guutumaan guututti uummati biraa uummati keenya ka OLF Oromoo ka Oromiyaa regionii keessa hin qubanne nagaa isaanii akkamitti eegsitan. Because uummati OLF Oromo region there are more than 20 million Oromo that lives outside Oromia region. So number 11, how does the OLF plan to engage with international media during the peace talk to ensure transparency and a clear communication of its goal? Waa'ee nagaa kanarraa ibsuu fi uummata keenyaa fi uummata addunyaa maraayyuu uummati OLF kunin plan isaanii maalii ka gartee international media afaan Ingiliishiin deemtu ka akka CNN ka akka Al Jazeera taate ka akka Guardian taate ta akka Washington Post taate ka gartee newspaperii fi television guddaa kanarra waan plan isaanii peace agreement yookaan peace talk kana yaada isaan qaban ka gartee mootummaa Itoophiyaan kuniin pressure yookaan irratti akka wanni takka illee misunderstanding taane akkamitti ibsuu danda'an addunyaa irratti fi Oromoo community keessatti illee akkasumatti Oromoo hedduu jira ka peace agreement kana hin galleef jira ka hin feene jira ka yookaan mootummaa waliin dalagu jira ka gartee waa peace agreement kanaayyuu hajaa irra hin qabne ka yookaan ummati mootummaan suniin peace agreementiin kuniin yaada mootummaan qabu barbaadu san mootummaan televiziyoona isaaniitiin waan fedhe itti haasahee ummata san waan amma OLFin yaada OLFin qabduun beekuu hin dandeenye kan akkamitti ibsuu danda'aniif ummata saniin. Okay, number 12. Can OLF provide detailed outline of proposed government structure for Ethiopia as a part of the peace proposal? Why peace kanarraa ka'ee mootummaa ijaaruuf
mootummaa Itoophiyaa ijaaruuf pilaanii kana keessa ka isaan qaban jiru structure mootummaa akka mootummatti pilaanni isaan diiteelii godhanii katabanii lafa kaayanii mootummaa kana akkanatti geeggeessina jedhanii ka isaan lafa kaanii uummata mul'isu jira. Number 13, what step has OLF taken to involve the international community in supporting its cause for stable Ethiopia? Nagaa Itoophiyaa eeguu fi Itoophiyaa waan jedheef jechuun lafi kun guutumaan guututti addunyaa irratti Itoophiyaan beekamti. Nagaa lafa kana keessa tiksuu fi wanni isaan lafa kaayanii uummata addunyaa kana waliin sheere godhan jirtu. Agartee nami 21st century keessa jirra, nami boolla keessa hin galu. Nagaa bakka takka keessa hin jirre uummata addunyaa maraayyuu irra galaafata. Yoo uummata nagayaan deemu tahan akkana nagaa kana akkanatti eeguu dandeenya riijenii kanarraa jedhanii wanni isaan uummata addunyaa kana waliin sheeri godhan jira. Okay, number 14. How does the OLF plan to overcome perceptions of being associated with the terrorists during the peace negotiation? Yeroo walmarii kanarraa uummata addunyaa hedduun taa'ee si daawwataa miti. Maybe achitti uummata United States leadership achi jiraachuuf amala uummata addunyaa akka fedhe yoo achaa jiru waan katabamee fi waan jedhame maraayyuu yookaan Oromoo community keessa maraayyuu ka gartee OLF kana caqafatee yookaan hin caqafanne ka yaada uummata OLF deemuun kana hin hubanne maal steepii yookaan maal godhan ka gartee nu hin uummata al-shabaabii uummata terroristii kanaa miti uummata arabaa kana ka gartee amantiin lafa addunyaa fudhannee uummata amantii keenya jala hin deemne finnee barbadeefne gubnee harka lafa nu irra jirru maraayyuu islaam goone yookaan islaama taayiz goone kullolli kullola amantiiti lola amantiiti gartee lola mirgaati miti ummata jedhu yookaan ummata yaada akkanaa kana ummataa keessaa dhabamsiisuu fi ummata alaa taate ummata Oromoo taate ummata Itoophiyaa keessa jiru taate ka fedhayyuu ummata ollaa kan keetu taate ka isinii jedhu ummati OLFin kunin ummata ISIS yookaan terroristii gartee al-Shabaab extension of al-Shabaab, extension of ISIS, extension of Taliban. Ummata OLF kun jijjiiramni isaanii hin jiru. Ummata gartee aqliin isaanii duutee nu hin amantiin deemna amantii lolli kun ka amantiiti yaada akkanaa ka ummata international community keessaa deemu tuffii akkanaa waan isinii qabaniifi akkamitti overcome godhuu dandeettan. Okay. Is OLF number 415? Is OLF open to collaboration with other rebel groups in addressing common post challenges in peace talk? Ummati OLF kun ummata military addaa ka Itoophiyaa keessa jirtu. Benishangul taate. There is a Benishangul military groups. There is military group from Somali region adda keessa Ogaden taate agarte ummata Anfarii taate ummata adda jira ka mootummaa kana loluu deemu Amaara taate Tigree taate OLFin ummata kana wanni isaan waliin galanii waliin haasawanii wal mari'atanii akka gartee yoo mootummaan kunin resource isaanii
wali buusanii mootummaa kana darbuuf deeman moo OLF fi ummati riijinoo raaboliin yookaan militariin adda addaa kuniin walii tumsanii mootummaa kana tumsuu fi yookaan kuffisuuf deeman moo numarruuyyuu adda mootummaa kana lollee kuffifna jedhanii akkanatti akka re'ee fiigan moo waan isaan godhanii irra wal mari'atanii godhan jirtu. Amma guddina nambara militarii irraa yoo laalte international community support warra connection eenyutti militarii tamitti Itoophiyaa keessaa connection addunyaarraa qaba taate yoo laalte amma for example ummati Amaaraa kunin ummata senatara yookaan itti gaafatama steeta Ameerikaa keessatti every weekend torbaan mara they connect with state governor, state senator, Congress adda addaa waliin haasawanii Facebook irra maxxansan and Congressiin ammoo adda addaa kagabbaashanii yoo laalte Twitter irratti post godhanii Amaaraa nagayaa Amaaraa buusaa Amaaraa tumsu jiran jechuu gabaabatti. Ka ammoo OLFin kana godhuutti hin jirtu. Kun maaliif godhuu hin jiraanne and then ummata kana waliin ummata mootummaan lolu kana akka OLFitti mootummaan lolu jiru ka isaan walii galanii mariin isaan lolli kun yoo bu'e boodarratti qabu jirtu. Amaarri akkuma jiruun iyyuu isaan uummata Oromootiif OLF walumaanuyyuu maraayyuu Itoophiyaa keessaa godaansifne gara Keeniyaa kana jedhanii yookaan fidnee maraayyuu dabarsinaa waan akka siyaasofti. Kana maal wanni isaan akkamitti nagaa uumuuf nagaa uuminsi kun akkamitti waan kana waliin deemuu danda'a. Okay, number 16. How does the OLF intended to ensure representation and inclusivity for all ethnic groups within its invasion government model during the peace negotiation? Nagaa kana yeroo haasawan mootummaa waliin ummati OLF kunin ummati marruuyyuu ka lafa kana keessa jiru lafa Itoophiyaa keessa jiru kunin haqni isaanii eeggame nagaa isaanii eeggame ummati Oromoon tahin kunin filatee bakka buufate kunin marruuyyuu wal nagaa fi lafa isaaniitiif waan maraayyuu ijaaratu dandahu akkamitti mootummaa OLFin plaana godhe kana jalatti godhu tahuu danda'ama. I think that's the best I can do as far as the Oromo translation with that number 16. Let's go to number 17. Can OLF elaborate on Pacific Initiative projected invasion for development of Ethiopia as a part of the peace process? OLFin lafa kaayee tokko ka isaan lafa kaayee yookaan project invasion for the development of Ethiopia kana ijaaruu fi plan isaanii lafa kaayee jiru yoo jiraate ibsa. Number 18. What measure does OLF plan to implement to foster unity and cooperation among the different ethnic groups in Ethiopia after peace agreement? Peace agreement in boodarratti yoo walii galanii kana wanni saayini godhan boodarratti ummata adda addaa wal ijaaranii ummata adda addaa Oromoo ta'uu dhabaatellee ummata lafa kana keessa jiru ijaaranii gartee waliigala ummata adda addaa etnikii adda addaa ka Oromoon tahinii fi Oromoo walitti nagayaan eegamu akkamitti danda'ama waan akkasiin fakkaatte. So number 19. How does OLF aim to include prospective voice of ordinary citizenship in its government plan during the peace negotiation?
ummata OLF keessa hin jirre yookaan ummata OLF iyyuu hin tahin gosa adda addaa taatee fi Oromoo ka population Oromoo guutumaan guututti fi ka Oromoo lafa Itoophiyaa kana keessa galu ifi ka Oromoo iyyuu hin tahin iyyuu kan addunyaa kana addunyaa community addunyaa maraayyuu guutumaan guututti peace agreement kana haasawa kana akkamitti ummata kana maraayyuu keessaa qooda fudhatu danda'a peace agreement kana waliin ijaaree shaping ijaaree pilaana godhee tolchanii akkamitti gorsa adda addaa fudhatu jirtu ummata adda addarraa Oromoo tahee fi Oromoo tahuu dhabaate illee addunyaa maraayyuurra tahee fi akkamitti pilaana kana uumtanii how do you come up with the peace agreement plan? Number 20, can OLF provide assurance during protection? Can OLF provide assurance regarding the protection of human rights and democratic principle in its invasion Ethiopia as a part of the peace agreement? Ethiopian haq ummata eeguu fi democratic principle yookaan democracy eeguu ijaaru mootummaa isaan ijaaruuf deeman booda irratti OLFin mootummaa ijaaruuf deemanii miti lafa kana keessatti nagaa ummata democracy eeguu fi human right nagaa mirga namaa eeguu peace agreement kana keessa kaahuuf deemu. Number 21, what comprehensive strategy does the OLF have for post-conflict reconciliation and nation building in Ethiopia during the peace negotiation? Nagaa kana uumuu peace lolli dhumate boodarratti lolli dhumateerra dhuma lolarra waliigala ummata nagaa lafa tana ijaaruu fi pilaanni isaan peace agreement kana keessa jira. Number 22, how does the OLF plan to address potential challenges in implementing its government plan, particularly in ethnic diverse region as part of a peace talk? Lola boodarratti mootummaa ijaaruuf pilaana mootummaa ijaaruu ummata agartee Itoophiyaa kana keessa ummata adda adda jiraa miti ka Oromoo hin tahin ka etnikiin isaanii addaa ka gostiin isaanii addaa ka amantii isaanii addaa ka kaalcharri isaanii addaa ummata kana waliin lafa kana nagayaan ijaaruu akkamitti peace agreement kana keessatti dabalame ummata sun akka hin sodaatanii akka mootummatti dabalamanii challenge isaan hin taane akkamitti ifitti harkisanii ifitti akka ummati kunin nagaya kana nagaya tahanii feature isaanillee hin dagatamne. Okay. Oh, number 23, you have to forget it. Yeah. Okay, enable a prospective peace agreement. I think it's number 23. Can OLF elaborate on its vision for the role of international community in supporting stable, prosper Ethiopia peace agreement? Ummata mootummaa alaa kana keessa waa'ee nagaa kanarraa qooda isaan fudhatan jiru yoo jiraatu maali? Yoo jiraate maali? Okay. What specific step does OLF propose for addressing adverse needs, aspiration of various ethnic groups? Mirga ummata bir'aatii fi bilisummaa ummata bir'aa hawwiin isaan qaban, hawwiin ummati bir'aa qabu bilisummaa isaaniitii fi nagaa isaanii akkuma Oromoon amma wanni isaan lollu jirtuu fi mirga keenna bilisummaa keennaaf gabrummaa jalaa bahuuf ittisaa fi cunqurfaa jalaa bahuu kanaaf
ummati biraalleen yaada akkanaa kan dhuunfaa fi qabani jira nagayaa fi kan akkamitti bakka geessuuf deemti ummati OLF kun hin cunqursuu deemamoo ummata san hawwii isaaniitii fi hawwii isaanii san wahirra geessuuf qarqaaranii wahirra geessuuf deeman. Number 25. Is OLF open to international support in shaping and implementing its development initiative for Ethiopia during after peace negotiation? I think that's already answered. Soon already the FMA and Fakate. Let's go to number 26. How does the OLF plan to garner support and understanding from the international community regarding its goals in peace talk?